galii waggaan argatan irratti hundaa'uun kaffaltoonni gibiraa sadarkaa A, B fi C'tti qoodamaniiru. Kaffaltoonni gibiraa galiin waggaa isaanii 100,000 fi sanii gadi ta'e sadarkaa C, isaan 100,000 haga 500,000 jidduu jiran sadarkaa B, 500,000 ol sadarkaa A'dha. Kaffaltoonni gibiraa akkuma sadarkaan gargar qoodaman yeroon ittiin galii galchanis gargari. Adoolessi tokko haga onkololeessa 30 garuu sababoota garagaraatiin yeroo galiin keessa galu ta'ee filatameera. Adoolessa tokkorraa eegalee daldallis tasgabbaadha. Sochiin diinagdee biyya keenya keessa jiru ganna rooba sanii wal qabatees qonnaan bulaan gara ooyiruu isaatti gara qonna isaatti deebi'a waan ta'eef gabaa ho'aa keessa hin jiru waan ta'eef daldaltootaaf yeroon kun filatamaadha. Kanarraa kan ka'e jalqaba irratti kaffaltoota gibiraa sadarkaa C'dhaaf ji'a tokko qofa kennina. Ji'a tokko qofa kan kennu labsiin maaliif kaffaltoonni gibiraa sadarkaa C kun sochiin daldala isaanii wal bira qabnee hoolaalle xiqqaadha. Xiqqaa waan ta'eef tilmaama galii guyyaatiin murtaa'a, bu'aa ce'ii guddaan qabu hanga itti murtaa'e san battalatti ji'a tokko keessatti guyyaa tokko qofa waajjira abbaa taayitaa galiiwwanii yoo dhaqan ofirraa kaffalanii keessa bahuu danda'u waan ta'eef jiini tokko hin gahaa jechuudha. Ji'a tokko keessatti kaffalaa gibiraa baay'ee keessummeessuu waan dandeenyuuf. Inni itti aanu sadarkaa baarra kan jiru immoo hanga sadarkaa A'tti walxaxaadhaa fi herreega guddaa qabachuun barbaachisu. Akka sadarkaa C'aas immoo tilmaama galii guyyaatiin hin murtaa'u giddu galeessa waan ta'eef yeroo ji'a lamaa kennameefit ji'a lamaan kana keessatti bittaa gurgurtaa isaanii beeksisanii bittaa gurgurtaarraa galiin gibira mootummaa irraa barbaadamus beekamee sassaabamuu waan danda'uuf jiini lama qabameefi inni sadaffaa fi kaffalaan gibiraa guddaadha jedhamee toon akka biyya keenyatti qabamu sadarkaa A'dha. Sadarkaan A kun gurgurtaa isaanii 500,000 ol ta'uusaa herreega bilchina qabu herreega ga'umsa qabu qabachuu isaan kan ka'u bittaa gurgurtaa qofa odoo hin taane baalaanshiitti qabachuu qabu. Qabeenya waliigalaa dhaabbata daldala sanii kan ibsu liqaadhaa fi sheerholderoonni kan walitti buusan kaapitaala isaa hunda ibsa waan ta'eefu yeroo ji'a afurii kana keessatti akkaataa dandeettii isaaniitti akkaataa yeroo isaan itti mijaa'etti adoolessa tokkorraa eegalee hanga onkololeessa 30tti mijeeffatanii gibira akka kaffalaniif yeroon kun filatame. Kaffaltoota gibiraa adabbii jalaa baraaruufis ta'ee harcaatii galii hambisuuf gabatee yeroo kaffaltii gibiraa sadarkaa kaffalaa gibiraa irratti hundaa'uun hubachiisuun barbaachisaa ta'uu isaatiin qophii kanaan daldaltoota sadarkaa C galiin waggaa isaanii 100,000 gadi ta'e irratti xiyyeeffanna. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa C adoolessa tokko haga 30tti yeroo ji'a tokko keessatti galii isaanirraa barbaadamu galchu. Ji'a adoolessaa keessa kan dhufanii kaffaltoota sadarkaa C ta'anidha. Kaffaltoota tilmaama galiitii fi gibira muramaan kaffalanii tilmaama galii yeroo ammaa kana keessa tootaalii tilmaamni galii koreedhaan gaggeeffamee jira. Akkasumas immoo gibira muramaatiin konkolaataan akka magaala keenyatti damee irratti kaffalamu jiru. Isaan kanarratti sadarkaa C'aan bifa kanaatiin ji'a adoolessaa keessa sassaabna. Kaffaltoonni gibiraa walumaa galatti akka biyyattiitti yeroon ittiin gibira isaanii beeksisan hin jira. Kaffalaan gibiraa keenya sadarkaa qaba. Walumaa galatti hundumaafuu adoolessa tokko bara baajetichaa adoolessa tokkorraa kaasee kaffaltiin kun in eegala. Sadarkaa daldaltoonni ittiin kaffalanii bakka sadiitti adda bahetu jira. Tokkoffaan sadarkaa C warra jedhaman kaffaltoota gibiraa kaapitaalli isaanii xiqqaa ta'e kuni adoolessa tokko kaasanii hanga adoolessa 30tti gibira isaanii dhufanii kaffalatu jechaadha. Kunis maarraan beeksisni murtii gibiraa isaan qaqqabee abbaan taayitaa naannoo sana jiruu fi magaala sana hundumtuu durseetu isaan beeksisa. Akka isaan yeroodhaan dhiyaatanillee irra deddeebi'eetu beeksisas hin baasaa, miidiyaanis hin dabarsaa, mana manattis irra deemeetu beeksisa murtii kana hin qaqqabsiisa. Kanaan alattis immoo deeggarsa magaalaatiin konkolaataadhaan waan itti fayyadamee hin beeksisa jechaadha. Sirriitti sagalee guddistuudhaan beeksiseetu kan irraanfate illee yoo jiraate, kan dagate yookaan yeroo isaallee kan wallaale yoo jiraate yeroo sana keessatti mana manaan irra deemeetu konkolaataanis sagalee guddiftuutiin hundi isaanii beeksisanii sadarkaan C hanga adoolessa 30tti dhufanii beeksisu jechaadha. Daldalaan sadarkaa C jiru immoo
yeroon kaffaltii isaa adoolessa tokko kaasee hanga adoolessa 30ti. Yeroon kunis yeroo kana keessattis kaffalaan gibiraa wanni inni qabatee dhiyaachuu qabu beeksisa murtii abbaa taayitaa galiiwwanii irraa kennameef yoo jiraate isa qabatee dhiyaatee guyyaa jedhameef kana keessatti oduu gara dhumaatti illee hin deemin yeroon tokko hanga 30 dhaqee kaffaluuf mirga waan qabuuf guyyaa kana keessatti dhaqee keessummaa'uu qabaa jechuudha. Kaffaltii isarraa barbaadamu kan immoo yeroon kaffaluu dhabuu isaatiin immoo adabbiiwwan adda addaatiif ammallee saaxila bahuu danda'a jechuudha. Dhala baankii dabalatee adabbiiwwan bulchiinsaa gosa adda addaatiif waan saaxilamuu danda'u yeroo kaa'ameef kana keessatti dhaqee osoo kaffalee gaariidha. Yeroon galii itti galchan kaffaltoota gibiraa sadarkaa Aaf ji'a 4, Baaf ji'a 2, isaan sadarkaa Caatiif immoo ji'a 1tu kenname. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa Caa galmee herreegaa kan hin qabannee fi darbees murtiin gibiraa tilmaamaan dursee kan isaan dhaqqabu ta'uu isaatiin yeroo ji'a 1 keessatti akka kaffalan ta'e. Dirqamni labsiin kenne garaagara warra sadarkaa Caa jedhamanii warra galiin isaanii xiqqaa ta'e galmee herreegaa qabachuutu hin barbaachisin ji'a adoolessa 1 hamma adoolessa 30tti yeroo gabaa kana keessatti dhufanii kan kaffaluu waggaa keessatti kan kaffaluu qaban sana kaffaluu danda'u jedhamee wanta yaadameef yeroon kaffaltii isaanii hamma adoolessa 30 duwwaa ta'e. Galmee herreegaan qabatanii sanada qopheessuun barbaachisu. Kanaaf gibira isaan kaffalan hundi isaa gibira muramaadha. Gibira muramaan immoo waggaa 3 amma waggaa 5tti si'a tokko murtoofnaa isuma tole jirra wala. Kanaaf kaffalaan gibira galii argate sana dhufee beeksisaadhaate gibira muraa sana kaffalee deema waan ta'eef sirna qabiinsa herreegaa addaan barbaachisu jechuudha. Kanaaf hamma adoolessa 30tti kaffala. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa Caa adoolessa 1 haga 30 jidduutti galii galchan ragaan ol xaxan qabatanii gara abbaa taayitaa galii deeman hin jiru. Murtii gibiraa tilmaamaan isaan dhaqqabe qabatanii dhiyaachuun garuu akkaan barbaachisa. Daldalaan sadarkaa Caa kan guutee dhufuu qabu kan isaanii salphaadha. Isaan gibira isaanii kan irraa eegsatu abbaan taayitichaa murtii beeksisa murtii gibiraa isaaniin qaqqabsiisa. Achi keessaa hin dhiyaatachaadha. Dhiyaateetu abbaa taayitichaarraa baankiitti akka galii godhee sliipii baankii sanaa deebisee abbaa taayitaa galiitti beeksisuu hin ta'a. Kanaaf wanti inni dhiyaatu ofii qaamaan dhiyaateetu abbaa taayiticharraa maal ammam akka kaffaluu qabu murtii gibiraa sana fudhateetu deemachaadha. Deemeetu baankiitti galchee hin deebi'a. Deebi'eetu immoo galchuusaa nagayeetti kutata hin beeksisachaadha. Galchuusaati sadarkaan Caa kana fakkaata. Kaffalaan gibiraa sadarkaa Caa yeroo seeraan taa'eef jechuunis adoolessa 1 haga 30 jidduutti gara abbaa taayitaa galiiwwanii deemee galii isaa hin beeksifne darbees hin kaffalle adabbiiwwan garagaraatiif saaxilamuun waan hin oolle. Daldaltoonni yeroo isaaniitiin yeroo taa'e keessatti taayimiskiyuujilii taa'e san keessatti yoo kaffalan tokko saaxila adda addaatiif adabbiiwwan adda addaa saaxila bahurraa bilisa ta'u maaliifi achi keessatti yeroon kaffaluu dhabuudhaan yeroon beeksisuu dhabuun ni jira adabbiin dhalli baankii ni jira. Kanaaf dursa maal ta'uu qabaa hubannoo hin uumnee fi erga hubannoo uumne asitti daldaltoonni tokko yeroo dabarsanii yoo dhufan adabbiin tursiisanii kaffaluun irratti bu'a. Adabbiin tursiisanii beeksisuu dhabuudhaan akkasumas immoo adabbiiwwan dhala baankii irratti bu'a. Kanaaf akka inni kun irratti hin buuneen dura hubannoo uumuudha. Erga kun ta'ee booda immoo adabbiiwwan adda addaatiif saaxila bahu. Kanaaf akka isaan saaxilan baaniif tokkoffaa dursa hubannoon uumamu jira. Hubannoon gama biroosharii adda addaa maxxansuudhaan akkasumas immoo konkolaataadhaan deemamee torboodhaan akka isaan kaffalan annaawunsii gochuudhaan sosochiin bifa kanaan adeemsamu jira. Adeemsi mataa isaa danda'ee jira waan kanaaf kuni akkaatuma kanaan dura itti barame bara kana keessa immoo irra caalatti kana itti socho'uudhaaf qophiin haal dureewwan dura xumuramee jira jechuudha. Kaffaltoonni gibiraa keenya darbee harcaatii ni qaba. Harcaatiin jiraatus gama lamaan jedheen yaadna. Tokkoffaa kaffalaan gibiraa keenya yeroo sanatti yeroo nuti odeeffannoo dabarsinu beeksisa kana baasnu yeroo miidiyaan dabarsinu kana naannoo dhaabbata isaatti argamuu dhiisuu danda'a. Yookaan rakkoo addaatiinis immoo fagaachuu danda'a. Yeroo kanatti harcaatiin dhufuu danda'a. Gama biraatiin immoo har'a boru guyyaan isaa hin jira. Guyyaan tokko lama guyyaan haftuutti nan galcha yoo jedhe yeroo kana isaa darbuu danda'a.
Kanaaf warra harca'e kana immoo maal goonaa kan jedhu akkaataa qajeelfamni labsiin abbaa taayitaa galii 74/1995tiin hin adabamu jechaadha. Adabbiin kunis mataa sadarkaa qaba. Maal akka adabamu ammamuu ture, guyyaa meeqa ture, ji'a meeqa ture akkaataa kanaan taa'ee waan ta'eef labsii sana irratti hundaa'uudhaan akkaataa qajeelfama sanaatiin adabbii isaaniis ni fudhatu jechaadha. Kaffaltoonni gibiraa iddoo adda addaatti dubbifne gibira yeroo eeganii galchuun faayidaa hedduu akka qabu hubannoo qabu. Gabatee yeroo kaffaltii eeganii galii gochuufis qophaa'uu himan. Gibira kana yeroodhaan kaffaluun tokkoffaa akka kaffalaatitti adabbii sirraa hambisa. Adabbii garaagaraa intarastii sirraa hambisa, adabbii sirraa hambisa. Akka biyyaatti ammoo biyyaaf galiin nu galchinu biyya keenya irratti jijjiirraa hedduu akka jijjiiramu nu godha. Karaa akka hojjetamu nu gochisiisa. Ibsaa, bishaan, waan adda addaa akka biyyaaf hojjetamu goosisa. Galii argannurraa hagam kaffaluu akka qabnu qophii adda addaa kan nurraa barbaadamu qophoofnee gibira bara dhufu kana kaffaluudhaaf qophii irra jirra. Gibira yeroodhaan galchuun tokkoffaa nurratti miidhaa garaagaraa akka hin geenye nu qarqaara. Gibira kana gizeedhaan galchuun immoo biyyattiidhaafis nuufillee gama baay'eedhaan qarqaarsa nu kennuu danda'a. Innis nu fayyada. Innis immoo gibira galchinu saniin waan tokko karaan hojjetamu, manni barumsaan hojjetamu, waan adda addaa hojjetamu gibira walitti qabamu kanaan. Galii adoolessa tokko haga onkololeessa 30 walitti qabamu. Kaffalaan gibiraa sadarkaa kamirrattuu argamu adoolessa tokko eegalee galchuuf mirga guutuu qaba. Kaffaltoonni gibiraa sadarkaa caagaruu ji'a adoolessaa keessa galchanii xumuruuf dirqama qabu. Abbaan taayitaa galiiwwanii sadarkaa garaagaraa irratti argamus kaffaltoota gibiraa gara isaanii dhaqan simatee keessummeessuuf qophii barbaachisu xumureera. Yeroo ammaa adoolessi tokkos gahaa waan jiruuf akka godina keenyaatti magaalotaaf aanota dabalatee qophii gahaa taasisnee jirra jechuudha. Maaliif kaffalaan gibiraa murtiin erga isa qaqqabe booda abbaa taayitaa keenya dhufee yeroon isaa achitti darbuun qabu, yeroon keessummaa deemuu qaba. Kanaaf immoo wantoota nurraa eeggaman barmaatilee kanaan dura nu qunnaman hunda giddu galeessa godhachuudhaan jechuudha. Tokkoffaa maamaadaan nagayeewwan maanuwaalii haala gahaa ta'een akka nu qopheessu. Yoo ibsaanii fi neetworkiinis yeroo baay'ee waan ciccitaa jiruuf ibsaaf neetworkiin kun bakka citutti abbaan dhimmaa iddoo san dhaabachuu waan hin qabneef dabnee nagahee kenninee fi waan kaffalatee gara mana ofii yookaan immoo gara hojii ofii akka deemu haala mijeessinee jirra jechuudha. Magaalotas aanota keenyas kanaan duraan oorantii goonee abbaan dhimmaa dhufee akka abbaa taayitaa keenya keessa dhaabachaan oolle tajaajila barbaadamu yeroon akka argatee deemu haala mijeessaa jirra. Jenereetara akka bitatan akkasuma immoo ciccitiinsa neetworkii yeroo tokko uumamu abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa deeggarsa barbaachisaa hatattamaa akka nu godhu kanaan duraanis gaafachaa turre fuula duraafis akka qophii gahaa nuuf taasisan dabarsinee jirra jechuudha. Duraan erga abbaan dhimmaa dhufee keessumattuu naannoo konkolaataa wal qabatee erga abbaan dhimmaa dhufee ganaa faayila baasi jennaani faayila erga baaseen booda murteedhaa dhiyaata murtee erga dhiyaateen booda ganaa kaffali bifa ittiin jennutu jira jechuudha. Qophii sabaranaa keessatti nuti kan qophoofnee amma eegaa jirru faayila ganaa baasi odoo hin jenneen dursinee faayila isaa baasneerra murtee qopheessineerra murtee erga qopheessineen booda namichaa akkaawuntiin sun duraan waraqanni qophaa'eera waraqata sana bittinneessinee erga kennineen booda namichi maallaqa sana dhaqee erga kaffalee faayila baasuun dhaqu dura qophaa'eera mallattaa bifti ittiin kennuuf bifti haala kana mijeessineerra jechuudha. Kanaaf rakkoo bulchiinsa gaarii namni keenya komataa ture sana bal'inaan bara kana guddinaan guutumaan guututti niignaa ta'uu baatus baay'inaan niigna jenneeti qophii kana qophoofneeti kan jirru jechuudha. Gama abbaa taayitaa galiitiin gaaf sanaa miti kan qophiin godhamu durseetu daldaltoonni keenya sadarkaan jiru daldaltoota meeqa qabna sadarkaan isaanii meeqa yoomii isaan keessummeessinaa kan jiru dursa itti qophoofna gaaf sanaa miti gaaf inni gibira nu biratti kafalutti hin ta'in dursineetu ji'a 2-3 dura wantoota isarraa eegamu mijeessinee eegnaa akkaataan ittiin
haala salphaa ta'een kanfalee deemuu danda'u hundumaa mijeessineeti eegna jechaadha. Kaffaltoonni gibiraa biroos qophii barbaachisu xumuranii yeroo jedhame keessatti galii isaanirraa barbaadamu galchuu akka qaban kaffaltoonni gibiraa ofii isaaniitii qophii xumuranii yeroo eeggataa jiran dhaamaniiru. Yaannaan kennu daldalaan kamiyyuu yeroo ofii eeggatee gibira ofii isarraa barbaadamu odoon dhoksin galchuu akka qabu wanni sun ammoo isaafillee hin fayyada biyyaafillee hin fayyada kana beekatee galchuu akka qabu gorsa kenna. Kaffaltii gibiraa yeroodhaan kaffaluuf bu'aa guddaa qaba. Yeroodhaan yoo kaffalle karaa addaatiin nutuu fayyadamaadha akka uummataatitti. Jechuun maallaqni nuti kaffalnu yeroodhaaf mootummaadhaaf galii ta'e mootummaan immoo biyyattii tanaaf wanta barbaachisu karaan hin barbaachisa, bishaan hin barbaachisa, ibsaan hin barbaachisa. Uummata kanaaf immoo fayyaadhaafis wanti barbaachisu hundumaa mootummaan keenya gochuudhaaf gahee guddaa taphata jechuun nan danda'a. Gama keenyaatiin immoo yeroodhaan kaffaluun daldalaan tokko adabbii keessa akka hin galle, adabbii akka hin kaffalle, adabbiin immoo parsanaalii nuu miidha. Warra daldaltoota miidha. Kanaafuu adabbii sanirraayis baanee yeroodhaan kaffaluun karuma lamaanitu gaariidha. Gibirri kaffaltii dirqamaati. Kana beekuun yeroo seeraan taa'e keessatti galchuun immoo abshaalummaadha. Yeroo bal'aa galiitti galchuu qaban ta'anii xumura ja'arra galii galchuuf karoorfachuunis dabaree eeguuf kaffalaa gibiraa saaxiluu danda'a waan dhugaa qabanitti fayyadamuun galii galchuun murteessaa ta'uu abbaan taayitaa galiiwwanii Oromiyaa dhaameera. Yeroon kaffaltii kun hundumtuu kaffalaa gibiraa naannoo keenyaaf gibira kaffaluudhaaf gahaadha jalqaba. Nuyi yeroon fakkeenyaaf warrumti sadarkaa caannaa fannee adoolessa tokko amma adoolessa soddomaatti ji'a ta'u guutuudha jechuudha. Gaafa adoolessa tokko dhufee kaffala, gaafa adoolessa lamaan dhufee kaffala. Dubbiin kan dhufu adoolessa 29, 28, 30 yoo dhufeedha. Yommuu sanatti humna namaa nuu qabnu humna namaa sa'aatii 8 hojjetee adoolessa tokko kaasee amma adoolessa 30tti garii sana sassaabu malee daboodhaan guyyaa tokkotti kan sassaabnu miti. Kanaaf kaffalaan gibiraa keenya wanti gochuu qabu jalqaba ji'arraa kaasee gibira kaffalu hin beeka, hamma kaffalus hin beeka waan ta'eef adoolessa tokko kaasee utuu warafaan hin baay'atin yookiin immoo hiriirri hin baay'atin guyyaa guyyaadhaan jala kaffalee ndiyaa'um gara adoolessa 30 keessatti warri kaffaltoota gibiraa sadarkaa caa waajjira keenyatti dhufuu baatan iyyuu jalqaba ji'arratti utuu kaffalaniiti hojii hundumtuu salphaata jechuudha. Garuu namni wal guuree gaafa 30 irratti dhufe deemee warra akkasuma leessaati daboodhaan sassaabuu hin dandeenyu seera qaba gibira sassaabuun. Kanaaf kaffalaa gibiraa keenyaaf dhaamsinuu dabarsinu yeroo seeraan kaa'amne keessatti dhuma ji'arratu hin gahin jalqaba ji'arraa kaasanii akka isaan dafanii raatanii gibira dirqama gibira isaanii akka bahan qofan ergaa dabarsuu barbaadu. Faayidaa galiin biyyaaf qabu hubachuun yeroon galchuuf darbees walitti qabuuf kutannoon kaffaltoota gibiraa fi abbaa taayitaa galiiwwanii biratti mul'atu baasiin ba'u galiin akka bakka bu'u gargaaruu mala. Ji'oota afran kaffaltoonni gibiraa sadarkaa isaanii irratti hundaa'uun galii galchan keessatti rakkoolee neetworkii fi ibsaan wal qabatan dhiibbaa akka hin uumneef qaamoleen garaagaraas deeggarsa barbaachisu gochuun murteessaa ta'a. Torban gabatee yeroo kaffaltii gibiraa kaffaltoota gibiraa sadarkaa baa qabannee dhiyaanna.